Sirri jirtu hordoftoota chaanalee maatii Astaaytuu Bunduunoo bakkuma jirtanitti nagaaf salaamtaan teenya isin hageessu jecha har'a viidiyoo gabaabaa dirqama yuutuubaroonni hundi beekuu qaban tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyas yuutuubaroonni hundinuu yeroo yuutuub chaanaalii banattanii hojii itti eegaltan ni laffaatanii baay'ee laffaatanii wantoota guuttachuu qabdan guuttachuu dhabuurraa laffaatanii erga moonitaayizeeshiniidhaaf geessan booda moonitaayiz isiniin ta'u yuutuub chaanaaliin keessan. Waan kana dirqama jalqabumarraa beektanii guuttachuu qabdan maal fa'aa akka ta'e waliin ilaalla. Kallattumaan gara viidichaatti seenuun dura warri Astaaytuu subscribe godhin subscribe like share nu godhaa jecha. Egaa akka viidiyoon keenya yeroo hundi isin gahuuf all notification irra godhadhaa jecha. Kallattumaan gara viidichaatti seennaa. Jalqaba YouTube chaanaalii banannee hojiitti seennee viidiyoolee ittiin hojjechuu eegallaan dirqama wantoonni beekuu qabnu. Osoo moonitaayizin ta'in sabskraayibariin keenya kumaa fi gochaawariin keenya kuma afurii guutuun dirqama viidiyoo mataa keenyaan hojjenne viidiyoo namaa haa hin taane hojjechuun dirqama ta'a. Kan kaameeraa yookiin bilbiluma harka keenya jiru waraannu qofa ta'uu qaba. Waan barbaadne hojjennus waan fene ittiin ibsinus dirqama YouTube chaanaaliin nuti ittiin hojjennee galii ittiin argannee yaannu dirqama YouTube chaanaalii nuun hojjetame kan kontentii yookiin viidiyoon nama biraa jala hin jiraanne dirqama ta'uu qaba. Maal fa'aa akka guutuu qabnu waliin ilaalla. Egaa namoonni baay'ee YouTube chaanaalii banattanii erga viidiyoo ittiin hojjettan viidiyoo namaa iddoo adda addaarraa buusuudhaan edit godhuudhaan jala ol baasuun ni jira. Kun garuu inuma dirqama YouTube chaanaaliin keessa moonitaayiz hin ta'u. Yeroon fi moonitaayiz ta'es reused contentidhaan isinirraa ka'a moonitaayizeeshiniin. Saniifuu chaanaalii keessan ammumarraa eegaltanii osoo zeeroo jirtanii yookiin jalqaba yeroo banattanirraa eegaltanii chaanaalii keessan viidiyoon isin hojjettan zeeroo mataa keessanii viidiyoo isin hojjettaniif viidiyoo qulqulluu ta'uu qaba dirqama. Maaliif naguma laffa'uun kan qabu yoo hojjettan viidiyoo mataa keessanii seera yuutuubii kan guuttate ta'uu qaba. Seerri yuutuubii viidiyoo waan biraa dhiisii viidiyoo namni xiyyeeffannaadhaan viidiyoo waa'ee namni biraa irratti hojjechaa ture yoon fi baay'inaan hojjette yuutuubiin isinirraa kaasa moonitaayizeeshinii. Maaliif reused contentii seeraa jira. Sani jecha viidiyoo namaa warri qabu kun hundinuu warri kana sabskraayibariin isaanii dafee cawu yeroodhaan yerootti dafee ol fiiguuf kun dhugaan seenaa irraa ka'a. Moonitaayizeeshinii isaanii irraa ka'ii kan qabu. Saniifuu kan mataa keessanii hojjechuun dirqama ta'a. Hanga fedhe lafa'us warri viidiyoon namaa jala jiru irraa ka'a. Garuu waan godhuu qabdaniitu jiru. Amma fakkeenyaaf namoonni viidiyoo sirba namaatis ta'ee viidiyoolee adda addaa viidiyoo namaaf jala qabdan erga gochaawariin keessan kuma afurii kuma dhibbaa guutuus sabskraayibariin keessan miiliyoona guutuus hiikaa isin hin qabu. Maaliif YouTube kaampaaniin ni beeka hojii waan ta'eef isinirraa kaasa hiikaa isin hin qabu. Saniifuu erga sabskraayibariin keessan ol ka'ee karaa salphaa isin fayyadamuu qabdan mala isinii dha'u tokkoon qaba. Innis maali? Harma salphaa ta'een YouTube chaanaalii keessan moonitaayizeeshin waan isinirraa ka'u akkam godhuu qabdan viidiyoolee namaa isin jala jiru kun reused contentii waan isin kennamuuf reused contentiidhaaf furmaanni jiru viidiyoolee namaa kan mataa keessaniin hojjettan kan ta'in hundaa'u akkuma jirutti firraa kaasuun dirqama ta'a. Ergasiin zeeroo gochaawariirraa sabskraayibariin keessan akkuma jirutti ni ta'a. Zeeroo gochaawariirraa irra deebi'achuudhaan hojii babbareedaa mataa keessanii hojjechuudhaan YouTube chaanaaliin keessan moonii akka ta'u ni danda'ama isin ija. Maaliif ji'a tokkoof siif kannaa reused contentii yoo keessatti waan ta'an guuttachuu baatte hiikkaan qabu. Saniifuu warri viidiyoo namaa kanatti of jala ol baaftanii jirtan viidiyoo namaa or sirbi namaatis ta'ee uuma barbaadee waa ta'u akka feetetti edit godhi itumta midhaan akka feetetti hojjedhu hiikkaa takka hin qabu. Gochaawariin keessan miiliyoona dhibbaa ta'u biiliyoonaa ta'u hiikkaan qabu. Saniifuu irra deebi'uudhaan viidiyoo keessan akka jirutti of jalaa balleessitanii viidiyoo mataa keessanii hojjettan kan karaarra deemaa waraabdanis haa ta'u salphaa viidiyoo mataa keessanii babbareedoo jala godhachuudhaan akka karaa salphaa deemu moonitaayizeeshinii keessan guuttanii galiirraa argattanii isiniin jira. Saniifuu waan hojjettan matuma keessaniin hojjedha. Egaa gochaawarii guuttachuuf jecha muuziqaa dhedheeraa ol baattanii warreen yeroo dheeraa irra turus hiikkaa takka hin qabu. Maaliif waan takka irra hojjettu malee galiin argattu yoo irra hojjette qofa. Yoo fedhe
galii siin argamsiisin haa ta'u kanumatti xiqqaatee yeroo itti galii si argamsiisu jira caalumattee viidiyoo mataa keetii irra hojjechuun dirqama taasaniifu waan viidiyoo namaa ta'eef jalaa balleessan isiniin jaa har'aaf viidiyoon keenya kanumaan hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura yeroo gaarii.